አይደላኝም እኔ አልችልም አንቺን አጥቼ ሰው አልሆንም እስትንፋሴ ነሽ የኔ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا فافي شو جرى جرتو أشمار كفوني أكم جرتن جرى جرتو بقى جراتني سنين جتة أسمعني. هردفتوتا كي يكوتا سينا تا أمني كيسني سنين جنة سنسمات وروني أنا هردفا جرتن هدوتو غلطوما هدوتو وروني لايكيس شيرس سبسكرايبس ناقولا جرتن هدوتو غلطوما غلطا قدا قبداني سنين جتة hedduu tokko baay'ee isin galateeffadha. Anaa olitti rabbiin isin haa jaalatu inshaallah. Innaa warroonni beeksaba kiyyan ta'in illee koottaa natti dabalama, koottaa beeksaba kiyya ta'a, koottaa maatii naaf ta'a isiniin jedha. Waa hedduu walirraa barannaa, waa hedduu gorsaan ta'anan diraamaa yoo barbaaddan sabskiraayib yoo barbaaddan waa maraanuu wal bira jirra. Koottaa na jajjabeessaa isiniin jedha. Heddummeessaa keessattuu sabskiraayibii heddummeessaa isiniin jedha. Koottatiniini na jajjabeessaa. Hedduu tokko koottaa isin waamaa gara mana kiyyaa koottaa. Wanni martuun jira isiniin jedha inshaallah. Innaa ardhaa asumaan kara waan qabadhee dhufeetitti ceena. Faafii shoo har'a maal qabattee dhufte jechuun keessaniin oolu. Adda wannan qabadhee dhufe barnoota tokko barnoota qabadhee dhufe barnoonni kiyyallee maal akka ta'e asumaa wajjumaan laallaa gara barnoota kiyyaatti haa taru. Wannuma jirurraa waan sobaadoon taane waan dhugaa waan fayyadamne waan nu fayyadirraa wal barsiifna fi malee wanna birootii miti. Koottaa beeksisa naa ta'a sabskiraayibii sheerii laayikiin koomentii barreessuun koottaa na jajjabeessaa isiniin jedha. Walaa jajjabeessinuu qaalidhanii fi gaariidhaan tiyyaa uummata qashtii isiniin jedha. Innaa barnoota kiyya qabadhee dhufeetti haa tarru. Hadha barnoonni kiyya kawaayee fuulatti isatti haa tarru. Maalidha wanni jettan warroonni fuulli keessan gugurraacha qabu, warroonni immoo tuyyuu fuulli keessan isin habba yaasaa yookaan immoo habba qabu warri jiru isa kana fayyadamaa. Isa kana waan ofii kiyyaa fayyadamee argee fi waan gaariidha. Isa kana fayyadamaa. Warroonni baalziiniin hin taane warri baalziinii wannoon hin jenneef isa kana fayyadamaa. Isa kana immoo tuyyuu baay'ee tokko bareeda, baay'ee tokko hedduu takka bareeda ofii kiyyaatti fayyadamanii. Akkasiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Sa'aatii kam dibanna jechuun keessaniin oolu. Sa'aatii kam dibanna, yeroo mara dibannamoo yeroo xiqqaadhaaf dibannamoo maal fa'a akkamitti dibanna jechuun keessaniin oolu. Akkaataatti dibattanillee asumaan isin barsiisa. Akkaataatti dibattanis gizeetti dibattan galgala qofa dibattanii galgala qofa dibattanii raftanii ganama ukaatan ofirraa dhiixanii achirraa immoo baalziinii minaamina wajjin hin barbaachisu. Baalziinii fayyadamtan isa qofa fayyadamtan. Isa qofa fayyadamtanii ganama yoo kaatan ofirraa dhiixan jechuudha. Ofirraa dhiixanii akkaataan itti dibattanillee akkaataan fuula keessan itti dibattanillee ofitti baay'iftanii odoo hin taane ofitti xiqqeessaniitumaan yaa'ani suuta qas jettanii dibattan malee irreedan fuula keessan irreedanii suuta dibattanii raftanii ganama yoo kaatan akkuma saniin saamunaan ta'u saamunaan feetan immoo tuyyuu bishaanillee dhiqattan rakkoon qabu. Laazim fuulli keenya saamunaa waan barbaachisuuf ganama yoo kaatan saamunaadhaan dhiqattanii baalziinii isin hin barbaachisu. Yaani baalziiniif kun walirratti onnoo hin jedhu. Baalziiniin hedduu tokko baalziinii kan falleessaa fuula keenya jiru baalziiniidha. Inni kun immoo baay'ee tokko gaariidha. Baay'ee tokko namoota hedduu keessallee nama hedduutti itti fayyadamee goddanyoonni kiyya hedduu fayyadamanii hedduu waan gaarii ta'ee ture. Waan gaarii waan bareeda ta'aa jira. Innaa akkasitti bitadha. Iddoon argamu eessa hojjettan sadaliyyee deemtanii sadaliyyee bitachuu dandeettanii isiniin jedha. Baay'ee tokko bareedaa itti fayyadamaa maatii kiyya. Koottaa itti fayyadamaa laalaa irraa fayyadamtanii immoo tuyyuu gaafa lawixii tokko argitanii koomentii jalatti naa barreessitan isiniin jedha. Akkasitti fayyadamaa ganama yoo kaatan immoo dhiqattanii baalziinii fayyadamtanii. Torbee keessatti marraa lamallee yoo dibattan, marraa takkallee yoo dibattan, marraa sadillee yoo dibattan rakkoon qabu yaani akkuma fuula keessaniitiin
booda immoo tuyyuu nu balleessa warri jechuu dandeettan dhalaa isiniin balleessu. Boodalli waan hedduu tokko waan baay'ee bareeda. Wiyyoo xuruudha gorsi kee kun immoo tuyyuu barnoonni kee kun bareeda xuruudha jettan itti aansee barnoota biroollee qabadhee dhufa. Koottaa na jajjabeessaa koottatanii laayikii sheerii diimtuu san daalachatti jijjiiratanii koottatanii sabiskiraayibii naa godhaa isiniin jedhaa kabajamtoota fi jaalatamtoota kiyya hedduu isin jaaladha. Anaa olitti rabbi isin haa jaalatu inshaallah. Akkasitti dibadhaatiniin hedduu tokko isin fayyadaa waan na fayyade isin barsiisuu dhufe. Hedduu tokko isinii fuula keessanii hedduu tokko barbaachisaadha. Hedduu tokko fayyadamaa hedduu tokko akkasuma hin qabne waan ofii kiyyaatti fayyadame malee ani akka fuulli keessa waa isin jalaa tabalaasha'uu odoon taane. Innaa akkasii koomentii na barreessaa badas jettan xurus jettan koomentii na barreessaa na jajjabeessaa hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja. Orma sabiskiraayibii gugurdaa kana bichaa odoon taane nullee inshaallah rabbi jedhe isaanillee sunuma guddise kennallee inshaallah rabbi jedhe guddatuu danda'a bakka tokko gahuu danda'a. Koottaa nu guddisaa koottatiniin nu jajjabeessaa laayikiin sheeriin nu bira dhaabadha hordoftoota kiyya. Inshaallah haga waan birootiin barnoota birootinuu ta'ee nu biraankinuu ta'ee waan tokko qabadhee walitti deebinuu asumaan nagaan keessa naa toraa isin jaaladha. I love you so much isiniin jedha hordoftoota kiyya marti keessanuu. Nama baay'eetu daawwata dhugaa nama baay'eetu daawwata. Nama baay'eetu ilaala garuu sabiskiraayibiin gootanii maaliif sabiskiraayibiin goone leeshinuma wal jajjabeessaa maaliif waliin jajjabeessine koottaa sabiskiraayibii laayikii sheerii naa godha sheer naa godhaati koottaa akkasitti hedduu tokko isin jaaladha hedduu tokko isin kabaja. Hordoftoota kiyya anaa olitti rabbi isin haa jaalatu koomentiin sheerii laayikiin koottaa na jajjabeessaa isiniin jedha nagaa keessa naa tora aga olitti dachaanu baay'ee.